السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوبتوتا خبجمتوتا أمانات وبكم جرتا مدقشتي جرجرتو بغا جراتن سنين جتا أكا سموري من تبراس الشماركا هون بلينكي هون خيسانو سلامتان دي دونا راقات بكا سنجتا سنارا كبد سنين ويلكم فاميلي بغا نغان رفتاني وري منا خنافارو تاتا لايك سبسكرايب قدو هندقتنا سنين جا وري فاميلي خياتا نمو لايك قدو هندقتنا فاميلي سينا نكومت تببتت جرتي أما lammaffaa walitti deebinee jirran isinjaa paartii 2 qara seenaa adiin paartii jahaffaa ganama yeroon deebisee bilbilu nama tokkotu hin ka'u hiriyaa ollaa korrattiin bilbilee sagalee xiqqoonna gara magaalaa teenyaa akkaan dhufu natti hime booy maaltu maal ta'een jedheen harmee tee jedhee bilbila cufa garaan koo na beekee bakkaan jiru wallaalee achumatti dachiin naannooftee deebisee bilbilee hiriyaa nama sibira jirutti kenninaan jedhee anis mi'iyyoo fuulli ishee hin beekne waliin meera jiitiin waan bulleef neheen itti kennee hin beeku bakka takkatti tamee dubbifadhaa wallaahi na dhibde akka haati koo boqottee fi awwaala akkaan dhaqqabadhu itti hime imimmaan haqataa beenu gara biyya keetii naan jette hiriyoonni koo kan waliin turre keessaa namni lama maallaqa hafe fudhatanii gara biroo deeman bariidhaan mi'iyyoon sunna hiriyoota lamatti himtee na qabanii gara buufata konkolaataa assallaan naan deeman barichi bara 2010 naannoo ibilii hiriira deeggarsa abiyyi waan tureef karaanna cufaa sochiinna konkolaataa hin jiru nun jedhanii paartii 7ffaa gadadoo irraan gadadoo mi'iyyoon mana bunaa hojjettu sunna maamila konkolaataa mana qabu beekti ture imimmaan lolaasaa akka kadhachaa turte nan yaadadha namichi umriin isaa naannoo waggaa 40 keessa konkolaataa gurraacha qabatee dhufe deemsa keenya karaa buunee naannoo sa'aatii 6 magaalaa keenya geenye osuma arguu dukkanni natti buutee dukkana gadda mana keenya argee namoonni na qabanii ani humnaas waanan qabu namoota na qaban hunda battalumaan jedhamu bakka tanatti ni facaasanatti fakkaata lafatti dadhaanna rukuteen ture hoomanti lameen tun dhumarra naa galuuf hin deessu abbaan koo gaabbii uffatee gaabbii malee akka arsiisitti hin beekne abbaan koo gaabbii uffatee bahaa taa'u utaalee ka'ee kabalaadhaan na rukute san booda of wallaalee lafatti gadi kufee paartii 8 of wallaalee guyyaa 2 booda siree hospitaalaa gubbattiin of arge bakka tanattillee san booda jechuu barbaadanatti fakkaata san booda wanti hunduu abjuu fi dhugaa addaan wallaalee sammuun guutumatti to'atu dadhabdee baay'een dhukkubsadhe qaamni koosa narra dhume kiiloo 74 irraa gara kiiloo 56tti deebi'ee ture ji'a booda hospitaalaan bahe yeroonis hin taa'u abbaan koo gadda taa'ee harmee kootii hin gaddine ana faana mana yaalaa keessa ture abbaa koo fi mi'iyyoo gaafa dhumaatiif faana bule malee nama tokko of bira hin dhabe isheenna torberraa yeroo hunda dilbata adaamarraa hospitaala assallaa dhuftee na gaafatti ture ji'a 6 eegaa amma anis dandamadhee gara manaatti deebi'e garuu suuraan harmee kootii na faana dhufuu hirriba na dhorkite eegaa amma anis dandamadhee gara manaattiin deebi'e garuu suuraan harmee kootii na faana dhufee hirriba na dhorka ture kanaaf seenaa harmee koo dhabeen namoo hin beeku boontu malee ija abbaa kootii faana taa'uu fi sababa kootiin harmeen koo darbuun gaabbiin quba of naatu tahee jireenya koo guutuun kanaaf murtee tokkoon murteesse.